Gaaffiin koo abdii maal beektaa? Mhm. Muhammad akkamittiin nabiyyiidha jechuu dandeenyaa? Aishaanoo inni waaqayyoon argeeyyuu hin beeku. Mul'anni tokko isarra hin qabatu isa qabachuu hin danda'u jette. Mul'anni tokko isa qabachuu hin danda'u hin jedhin akkas hin jedhu hadiisni. Hadiisa irratti immoo kijibin akkas hin jedhu. Mul'anni tokko isa qabachuu hin danda'u osoo hin taane jalqaba irratti waan hadiisni jedhu sii hima. Aishaan radiyallahu anhaa hadiisa hojjetee na xinneessite. Na xinneessite mee al tokko na guddisi. guddisee jira guddisee jira. Ala kunoo mee ilaali afaan oromootiin tiraansleet godhe waan ni jedhu mee ilaali. Aishaan akkana jette namni Muhammad gooftaa isaa argeera yoo sitti himee sobduudha. Rabbiin akkana jedha mul'anni kamiyyuu isa qabachuu hin danda'u jedha. Egaa Muhammad ergaa nabiyyiidha jettanii ilaaltanii jechi Aishaan iddoo kanatti dubbatte faallaan ta'u. Kanuma si gaafachuu barbaade buleessa kiyya. Si deebisa rakkoon hin jiru. Jalqaba irratti obboleeyyan tuttuqa hadiisni kan dubbatu hadiisa Aishaan radiyallahu anhaa wa ardaaha akki jette tiraansileetiin sirrii miti. Tiraansileetiin seeraan hin hiiku. Ani arabii fasaa waan beekuuf jecha si ibsa rakkoon hin jiru. Maali kun Aishaan radiyallahu arabii fasaa irraa hiiku? Arabii fasaa kanarraan si hiika. Isuma kanatu natu si hiika. Isuma kanatu eega gaafatte dhaggeeffadhu tole dhaggeeffadhu yoo deebisaan siif hin taane booda irratti dubbatta. Eeywa na dhaggeeffadhu. Ani waan siin jechaa jiru tiraansileetiin sirrii miti siin jechaa jira. Tiraansileetiin qajeelaan hin hiiku anatti si ibsa sirrii na dhaggeeffadhu. Aishaan radiyallahu anhaa wa ardaaha akki jette namni rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammadin argeera jedhee dubbate kijibee jirti. Akkana jechuun dhugaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qura'aana keessatti yeroo dubbatu laa tudrikuhu al-absaar wa huwa yudriku al-absaar. Inni isa ijji agartuun takkallee isan argattu inni ammoo agartuu hunda argaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala agartuu hundayyuu ni arga agartuun tokkoyyuu isa arguu hin danda'u. Gaaf tokko rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafatamanii rabbiin waa'ee arguurraa gaafatamanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkamitti inni argamaa jedhan. Inni hin argamu yookaan girdoon isaa nuuraa jedhan. Ifaatu girdoo isaatii jedhan. Namni tokkollee rabbiin argee hin beeku. Musliimoonni akkas jedhanii amanan. Kun beekamaadha. Akka macaafaatitti illee fakkeenyaaf Ximootewoos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 yoo fudhatte inni waaqayyo duwwaatu hinduu inni ifa homtuu isa arguu hin dandeenye keessa jiraata. Nam tokkollee ijaan isa argee hin beeku jedhee macaafni illee dubbata. Kan dubbatu hayyee soo kanaaf jecha waliigalatti rabbi subhaanahu wa ta'ala ijaan hin mul'atu. Musliimoonni kan amanan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbiin arganii rabbiin irraa ergaa fidan osoo hin taane akki jennee amannu nuti rabbi subhaanahu wa ta'ala karaa Jibriiliin ergaa isaaniif fidee ergaa rabbirraa karaa Jibriiliin alayhi salaam rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam dhufe. Nuti namni tokkollee rabbiin argeera jennee hin yaannu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan waadaa nuuf galee guyyaa qiyaamaati yookaan ammoo guyyaa isa dhumaatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni muslimaa kamu namni rabbiin sodaatee guyyaa irraa hojii gaarii hojjete boru jannata erga seenee booda san booda rabbiin subhaanahu wa ta'ala isatti mul'ataa jedhanii rasuulillee nuu himan quraana keessatti illee dubbatamee jira. Waliigalatti wansiin jechuu barbaade rabbiin namni argee hin beeku. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam quraanni akkaataan itti bu'etti karaa Jibriiliin alayhi salaam karaa Jibriiliin kallattiidhaan Nabi Muhammad irra buufame. Siin jechuu kiyya Nabi Muhammad alayhi salaam rabbii hin argine namni tokkollee rabbiin argee hin beeku. Namni tokkollee isa hin argine arguullee hin danda'u biyya duniyaa keessatti namuu isa arguu hin danda'u siin jechuudhumaaf. Galatoomii abdii iddoo kanatti arguu waa lama argina iddoo kanatti inni tokko mul'ata inni tokko immoo waaqadha. Isheen kun inni kun ishee jettu kana. Mul'ata maali? Ilaa mul'annii fi waaqayyoon arguu inni jedhu kun garaagaradha. Eeshi Muhammad waaqayyoon hin argine haa ta'u ishee waaqa arguu hin danda'u namni mul'ata hoo mul'ata akkamitti hin qabu raajii namni jedhamu kun. Maal jechuu yeroo jettu?
Raajii Oi, akkamii hojjetanii beeku jechuu keeti? lakki raajii jechuu koo miti qoy. Ilaa lafa kanatti na xindeessite malee sirriitti ilaalla ture. Akkanumatti ibsi yaada kee akkanumaan ibsi rakkoon qabu si hubadhaanoo sin argaa Eshi, itti fufi. eshi abdii koo. Ilaa iddoo kanatti Muhammad ishi gooftaa isaa hin argine yoo jedhe iyyuu namni sitti hime sobduudha. Muhammad rabbiin arguu hin danda'u jette Aishaan tokko. Iddoo kanatti dhufee immoo nabiyyi inni jedhu kun faallaa isan godhu. Faallaa jechuun nabiyyi jechuu hin dandeenyu jechuudha. Mul'anni kamiyyuu isa qabatee hin beeku yoo ta'e Akkana jechuun obboleessa dogoggora hubatte akkasii miti as qabi hadiisa as qabi hadiisa arabiffatan as qabi. ela kun oy ingiliffa isaa ilaali abdii. Ela Arabiffatan as vision qabi arabiffatan as qabi. Waan vision mul'ataa dubbataa hin jiru vision ishee hadiisa. jettu kana ilaali. Kun ishee kana As ilaali qabi vision. hadiisa arabiffaa as qabi arabiffaa as qabi. Eshi Arabiffaa as qabi. oo arabiffa saansii qaba. ايوه ايوه طيب اتشو ما قبل سريت يو كان مو قوي في برا باسي سي دبسا في برا باسا قوي نتي كجلا نتي مولتو هو مولتا تسمى اللي مولتا اولين قبض هو مولتا بدي كان اني هاساجر حديثني وني جدو ان مولتو ربي ان مولتو مالي هو مولتا بدي كان Ma jibbitas Ingiliffaa naa baasi. Afaan Oromoo gulgulii baxabbaxeeti. Ingiliffaa baasi mee? Ingiliffaa. Baasi eshi Ingiliffaa. kuno Hadiisa. ingiliffa isaa Hadiisa guutuu isaa naa baasi. Hadiisa guutuu isaa. Then eshi word by eshi word qaal baqaan si gaafadha afaan kot Oromootiin. kot tira Okay. kuno Baasi. Okay baasi. dubbis Dubbisi siin dhaggeeffadha. Dubbisi. Siin eshi dhaggeeffadha. obboleessa koo. Okay naan takkan. Aishaa. Ayyee. Aisha said Aishaan ayyee maal jette? Okay himi Aishaa Said jechuun maal jechuu? Aishaan akkana jette. Ayyee. Aishaan akkana jette. Ayyee maal jette? If anyone tells you that Okay if anyone tells you that maal jechuu? yoo namni akka sedhee sitti mee jechuusitti. Namnummaan fedhe jette namnummaan fedhe kan dhufee waan akkana siin jedhe ayyee. Okay itti bakka fufi. jedhe. Itti That fufi. if anyone tells you that Muhammad has seen his Lord, yoo Okay Muhammad himi. gooftaa isaa argeera jedhee namni sitti hime, Uh-huh. he is a liar. Liar jechuun It's a sobduu liar, jechuudha. liar jet, liar jet, liar. Liar, just that is pronunciation. No, it's no No, problem. because in general, afaan akkasii jala liar. Sumaan barsiisaa You can liar understand jet. that. Yes, Liar liar means jechuun baala damee false. kutamtee liar False jedhi speech liar. jechuudha. Liar miti liar miti. Liar jedhi bo. Soba Liar. jechuudha. Soba. Liar jedhi. Liar jechuun soba Liar. jechuudha garuu. Liar jechuudha. jedhi liar hin jedhini. Okay. Eish. Liar ishi Ayyee. soba. Soba Akkasii jechuudha. sirreessa. Ayyee. Obboleessa koo. Aha. For Ayyee. Allah says. Aha. Maal jechu for Allah says jechuun? Allaan waan akkas jedhuuf no vision. No vision. Vision jechuun mul'ata jechuudha. Mul'ata. Mhm. Vision. Vision is mul'ata obboleessa koo. Fufi ayyee fufi mee? Fufi ayyee. No vision can grasp him. Grasp. Ayyee maal jechuun? Mul'anni kamiyyuu Akkas isa qabachuu hin danda'u. Jecha kan okay akki gootu deema akki gootu jecha kana koppii godhi jecha takkisan koppii godhi dhaqi jecha arabi faasanis koppii godhi deemi. Isa kaman koppii sii godhe vision isheetti sii Isuma kana koppii godhu. koppii godhi afaan Oromoo jijjiiri deemi afaan Arabaa ammas bakkaan siin jedhu san murtee koppii goota. Noo kanaa miti jecha san qofa viijinuma qofa. Eesh.